jirtani dhaggeeffatoota. Kun Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu qophii jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Yeroo darbe jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiitiin Arsii fi Funyaan kutaa tokkoffaa waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a immoo Arsii fi Funyaan kutaa lammaffaa isaa waliin ilaalla. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii. Arsii fi Funyaan kutaa lammaffaa. Arsii biratti akkana jennaan akkas jechuudha. Arsii biratti Funyaantu fiile jennaan Funyaantu fiile jennaan hin furdate yookiin ammoo hin gabbatee jechuudha. Arsii biratti Funyaaniin gayate jennaan Funyaaniin gayate jennaan hin quufee jechuudha. Arsii biratti Funyaan itti bute jennaan dabarsee kenne jechuudha. Arsii biratti Funyaan itti ol tuqe jennaan Funyaanitti ol tuqe jennaan ol guute yookiin ammoo hin guutamee jechuudha. Hadhaaf nu ga'eera. Yeroo biraa jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii gara biraatiin deebinee wal agarra. Hagasitti nagaaf jaalalaan nu turaa. Ana Maanoo Waayyuuti.